Tota daawwattoota keenya yeroo ammaan kana nuti godina Harargee magaalaa Galansoo gaara Haamboo irratti kan nuti argamnu. Akkuma beekamu wayitiin kun wayitii gannaati, wayitii ashaaraa magariisni guutummaa biyyatti labsii mootummaatiin diriiree guutummaa Oromiyaatti iddoo adda addaatti dhaabamaa jirudha. Nutis akka magaalaa Galansootti gaara Haamboo irratti ganama barii ka'uudhaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa hojjettoota mootummaa hawaasa akkasumas dargaggoo jiraataan magaalaa hundi isaanii bahuudhaan gaara Haamboo irratti hojii ashaaraa magariisaa dhaaf qophii barbaachisu gochuu irratti kan nuti argamnu. Egaan akkuma argaa jirtan yeroo ammaan tana boolli biqiltuudha qophaa'aa kan jiru yeroo labsii yookiin immoo guyyaa dhaabbii biqiltuu irratti immoo waan qophaa'an ol kaanii fuudhan akkuma jedhanii yeroo ammaan tana nuti gaara Haamboo irratti qophii barbaachisu hunda taasisaati kan nuti jirru. Akkuma beekamu gaarri tokko qullaa yookiin immoo bosonaan uffifamee misoomuudha kan inni qabu. Nutis kanuma bu'uura godhannee gaarri guddaan magaalaa keenya keessatti argamu gaara Haambooti. San bu'uura godhachuudhaan ganama bariitiin guyyaa ammaa yeroo ammaa immoo iddoo adda addaa irraa walitti babaanee hojii misoomaa kanarratti kan nuti argamnu. Keessa deddeebinee faayidaa biqiltuu akkasumatti illee haala qophii kanaa maal akka fakkaatu isin daawwachiifna. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Abbaa Joorsaa magariisummaa qulqullinaaf magariisummaa bulchiinsa magaalaa Galamsooti. Tajaajila mana qopheessaa. Amma kan argamnu gaara Haamboo magaalaa Galamsootti argamna. Qophii boolla biqiltuu ashaaraa magariisaa bara 2016 irratti argamna. Inni kun ashaaraa magariisa jechuun akka magaalaa Galamsootti biqiltuu waliigala gosa sadii dhaabuu deemna. Biqiltuu nyaataa, biqiltuu miidhaginaa fi biqiltuu bosonaati. Akka waliigalatti biqiltuu horoorri kan biqiltuu miiliyoona takka tuqaa afurii isa kana lafa qabsiisuudhaaf amma irra duula gaara irratti argamne jechuudha. Biqiltuu jechuun lubbuu biyyaati. Jijjiirama qilleensaa haala yeroo kana ammaa kana qolachuudhaaf fi magaalaa teenya miidhagduu fi magaalaa jireenya namaatiif hawwattuu taate uumuudhaaf haala qilleensa keenya miidhaa godhuudhaaf har'a gaara gubbatti argamna. Isa kana gaaffii tambaasuuf har'a hojjettoonni mootummaa seektaraalee magaalaa keenyaa akka jirutti gaara kanarratti banee argamna. Kabajamtoota Galamsoo Global Media har'a biqiltuu dhaabuudhaaf boolla biqiltuu qotuudhaaf hawaasa magaalaa Galamsoo fi hojjettoota bulchiinsa magaalaa Galamsoo keessa jiran hundi bifa viidiyoo irraan argaa jirtan kanatti boolla biqiltuu qotuudhaaf gaara Haamboo gubbaa jiran jechuudha. Kanaaf hundi keenya bakka jirutti biqiltuu teenya biqiltuu dhaabnee qilleensa bareedaa argannu. Kanaaf bakka jirutti dirqama keenya baanu jechuun barbaada. Kanaaf akka biyyattiitti barana biqiltuun miliyoona baay'ee dhaabama jedhamee eegama. Kanaaf kanaafnillee kunuunsinee hundi keenya gahee keenya haa baanu kan jettu. Kanaaf yeroo ammaan tana hojjettoonni mootummaa hundi gaara Haamboo magaalaa Galamsoo gubbaatti argamaa jira. Tole maqaan koo Nasiimaa Umariin jedhama. Bulchiinsa magaalaa Galamsoo irraa har'a wanni asitti argamneef dhimma boolla biqiltuu qotuudhaaf asitti argamne. Boolla biqiltuu qotuu qofa osoo hin taane kunuunsuufillee asitti argamne. Sababni isaatis sababni itti kunuunsinu faayidaa biqiltuun qabdu tokko jireenya ilma namaatiif biqiltuun barbaachisaadha. Daa'immanis haa taatu, dubartootas haa taatu, hawaasa bal'aadhaaf ilmi namaa jiraatuuf qilleensa bareedaa, qilleensa gaarii qabaatuudhaaf biqiltuun jiraachuu qaba. Kanaaf biqiltuun ilma namaa qofaa miti beelladootaafillee qaama kamiifillee barbaachisaadha jechuudha. Biqiltuun barbaachisummaan isii tokko gama dinagdeetiin illee, gama hawaasummaatiin illee faayidaan ishii, gama siyaasaatiin illee biyyoota addunyaa wajjin dorgomaa ta'e yookaan biyya badhaate arguudhaaf biqiltuun barbaachisa. Biqiltuu kana keessatti yoo xiqqaate nyaata madaalamaa yookaan nyaata garaagaraa as keessatti oomishuuf illee karoorfamee jira jechuudha. Isa kanaaf ammoo wanni har'a asitti kakaasee sa'a 12tti asitti argamne jechuudha. Inni kanaaf wanni nu kakaase tokko fedha keenyaan waan kana barbaachisummaa itti amannee kanaaf har'a asitti argamne jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Galamsootiin hirmaannaa hawaasa ni jira, hojjetaan mootummaa ni jira, dubartoonni ni jiran. Zaabawanii fi akkami balleessee
baqachiise qilleensa jijjiire beelaa babal'eessa qilleensa jijjiire beelaa babal'eessa. Numbada zegeisa karembi tena utanda buanza wabi jirenya ke bosona khononsa kabenya wakaya numbada zegeisa karembi tena utanda buanza wabi jirenya ke bosona kabisa. Abu kerabu hara mayan dehla kabu aji gal kabu abu kerabu hara mayan dehla kabu utuban biyati ure bosona dikada begutan mukhada bukana dikada begutan mukhada bukana. Kabenya wakaya numbada zegeisa karembi ya Kenya utanda buanza wabi jirenya ke bosona khononsa